Tole doktor, akka inni naaf fayyuun barbaada. Wanta isa barbaachisu hundumaayyuu annan godha.
Baasii bakka kanas maasiin godhu jireenya akkana keessaa ba'uu qabda. Durumayyuu anatu dogoggora. San guyyaa sana si gadhaansisee garuu baay'ee dhifama na godha. Dogoggorii kan koodha. Doktor, akkana deeggartanii kan fide isa karaarraan qabee fide sammuu dhukkubsata. Baay'ee dhukkubsata. Karaarraa fide jetteeti? Karaarraan fide. Karaarraa hoggaacciisu argitee? Kufee ture nama sinariyaa wanna akkasii wajjin irratti jiru hin gargaarra. Wanna jiru nama adda addaa gooneetiif yaalla. Immoo tasgabbaa'ee akka ofitti deebi'u, dhapheessaatti akka deebi'u hin jajjabeessita, gorsa hin kennita, rakkoon hin jiru ishee. Doktor, akka inni naaf fayyuun barbaada. Oolmaa guddaa na biraa qaba. Hin gargaarra. Waaqayyos immoo hin gargaara. Hin fayya ishee? Bisin hin fayya. Ayizoo ishee maal jettu? Ayizoo. Hin fayyita. Waan isi gargaara. Nus si gargaara. Ishee amma dandeenye. Of tasgabbeessi hin fayya. Ishee? Obboleetti hin gargaarra wanni isa barbaachisu hin kenninaafi atis immoo wanna gargaartu qabda. Akka inni yaada duraatti deebi'u bakka bashannanaa hin geessita. Wanna nyaatullee adda addaa itti agarsiistee kennitaafi hin jajjabeessita, hin gorsita. Yeroon keessa qorichi sama hojjetaa deemu amma yeroon deemu deema hin jabaata abdiin hin jira. Tole doktor, akka inni naaf fayyuun barbaada. Wanta isa barbaachisu hundumaayyuu annan godha. Tole doktor.
Nyaata kun baay'ee rakkataa nama jechuudha ofitti deebi'e wayyoo yaa rabbii koo maala si godha wayyoo si dhama wayyoo yaa rabbii koo faadha malee ofitti deebi'e jechuudha Baay'een si jaalladha. Anu si jira kana booda waan takka yaadne ishee waan tokko yaadee dhiphachuun barbaadu.